Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan hordoftoota Goshootiyaa Tiyuub akkuma beekamu keessummaa keenya wajjin kutaa lammaffaa deemnee dhiyaannee jirra. Keessummaa keenya kutaa tokkoffaa keessatti wal bartanii jirtu. Kutaa lammaffaatti nagama isin gaafatanii waan gara gaafii deebichaatti dabarra. Nagaa isaanii al tokko dhageeffadha. Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota Goshootiyaatu egaa wal barree jirra kutaa tokkoffaa darbe keessatti jedhee namanaa warra amantaa musliimaa taatan ammallee irra deebi'ee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh siniin jedha. Asirratti wanti warahmatullahi wabarakaatuh siin jenna. Channel kana subscribe gochuu hin dagatinaa, like share gochuudha yaada keessan immoo commentii jalatti ammallee nu kaasiniin jenna. Kallattuma kara gaafitti kan dabaru ta'a. Akka itti bashannatan abdii guddaan qaba. Okay, gaafiin tokkoffaan akkana jedha. Guyyaa jalqabaa xiyyaara yaabbattu yeroo xiyyaarri ka'u san muddamte moo yeroo xiyyaarri bu'u san muddamte jedha. Yeroo itti ka'ullee xiqqoo sodaadheen ture. Garuu hagas malee natti hin dhaga'amne ijoolletu na cinaadhaa bobbu'anii xiqqoo natti dhaga'ame giseen bu'ullee jechuun giseen bu'u xiqqoo narra rifadhe. Giseen bu'ee sagaddeemu. Malee sodaa hagas malee natti dhaga'ame hin qabu. Okay, namoonni baay'een yeroo jalqabaatiif xiyyaara gaafa yaabbatan yeroo ka'urrallee yeroo baay'ee muddamuu baay'ee hin qabu. Gara gaafii lammaffaatti dabara jechaadha. Gaafii lammaffaa maal jedha sitte? Yeroo jalqabaa biyyaa baatee afaan Arabaa hin beekne san moodisii akkamiin ajajattee jedha. Irra deebi'ee? Yeroo jalqabaa biyyaa baatee afaan Arabaa hin beekne san moodesii akkamiin ajajattee jedha. Egaa moodesii waan fayyadama waan ta'eef biyyaa baate jedhee waan nama dhiise. Ani na jajannee dhugaa dubbachuudha boo ta'e qaballeedha. Ani akkuma isin jedhe kutaa tokkoffaa keessatti jechuun obboleettii achi qaba waan ta'eef oduu ani naqin hunduma isaayyuu naa qopheessa jennee eeganii erganii yoon dubbachuu jalqabutti afaanicha baree nama na gargaaruu qaba yoo sanan sababiin isaayyuu kanaaf baay'ee na rakkifne. Malee nu ulfaata waan jedhan. Nama qabaachuun dhugaadha. Akka gaariitti nama gargaara. Baga nama qabaatte garuu warri nama hin qabne baay'ee rakkatee jira. As keessatti wanti jalatti mudannoo isaanii ilaaluu dandeenya gara fuulduraatti jechaadha. Okay, kutaa gaafii sadaffaa maal jedha? Hojjetaa mootummaa keessaa eenyuun jibbitaa jedha. Hojjettoota mootummaa PP keessaa eenyuun jibbita? Hojjettoota mootummaa keessaa. Nama jibbitaa. Nama hin jibbu akkamiin godha? Nama tokko akkasi jibbisiisu hojii isaa san jibbitaa garuu nama hin jibbu hin qabu dhugaa dubbachuuf nama kamiyyuu. Nama hin jibbitu malee hojii isaa kan jibbite jira miti. Nama jechuun amalli isaas jibbisiisuu danda'a malee dhugaa dubbachuuf hojjettoota mootummaa keessaa namni argee jibbellee hin jiru. Garuu warroota namarratti reebicha geessisan keessaa kanan jibboo'ee qaba. Garuu hojii isaanii saniin isaan nan jibbuu nan danda'a malee gisee tokko tokko beektaa biyya keessa warroonni dhufanii di'ee gandaafaa yeroo tokko tokko yeroo isaan haa ta'u garuu ammaa nama hin jibbu baqa hirmanaa darbi gaafii kana. Hojiin isaanii hin jira waan ta'eef. Keessi kee nama 120 jibbee jira garuu afaan irraa baattee baluu hin jibba jechuun hin dandeenye. Okay, rakkoon qabu irratarra gaafii arfaffaattis dabarsaa. Diraamaa afaan Oromoo keessaa kam jaalattaa? Diraamaa afaan Oromoo dhugaa dubbachuuf hunduma isaanii nan jaaladha. Diraamaa akkas diraamaa duraan nan hordofaa yuun ture. Baay'een hordofan ture duraanii
ammallee garuu darbee mallaala ilaaluun soba waan ta'eef diraamaa eelaa baay'een jaaladha afaan oromoo keessa fiilmiidhaan kan hojjetame diraamoota afaan oromoo kan akka hiree hin jiru dheebuun baay'ee isaanii na hordofu garuu diraamaa eelaa baay'een jaaladha fiilmii jechuudha. Eenyu jaalladha? Fiilmii eelaa. Okay, bareedaadha. Gaafii shanaffaattiin si baasaa gaafii shanaffaan akkam jedha seete nyaata kam hojjechuu jaalattaa jedha nyaata oromoo keessa nyaata kam akka hojjechuu jaalattu nuuf. Cuukkollee nan hojjedha. Caccabsaa. Hojjedhee beeka biyyatti garuu kophaa kan koo osoo hin taane namni natti himeetu hojjedhee beeka. Nan jaaladhallee. Okay, bareedaadha. Namni illee sitti himu gaafa saniif sitti himan malee ammaaf baratteerta waan ta'eef hojjechuu jaalatta jechaadha. Gaafii jafaan dhuudhee sakartee beeytaa jedha. Kutaa tokko keessatti kuma keetti dhuudhee. Wayyoo kaasela gaafichi selaalee fuudhee qaba ture beekta. Gaafuma sanii erga sanii waa takka dhugee hin beeku. Okay, mee guyyaa san kaa akkatti dhuudhe xiqqoo irra nuu deebi'i. Ani maatuma jalaa fuudhe namuma qicanii jira beekta namni naasaa walitti baay'atanii waan jiraniif ani giseen kun agarre amma giseen machaa'ee jiruun arge giseen na cibsan argaa nan ciisaa achitti abbaan koo nuuree kan sangaa nyaara guuree naan jecha gisee akka guddatuun nagaa ta'u dhufe ciisetti nachi ciiseen isa daadadha jedhan bakka ciisutti kanuma argasanii machaa'ee hin beeku dhugee hin beeku dhugaatee jechumaan hin jibbe. Okay, uffata aadaa Oromoo keessaa uffata aadaa naannoo kamii uffachuu jaalatta? Uffata aadaa Oromoo kanan uffadheen uffata aadaa Oromoo baay'ee uffanne dhugaa dubbachuu fi kanan uffadhee uffata aadaa Oromoo kan abbaa gadaa uffadhee beekan. Uffata aadaa tokkichuma isaanii uffadhee kan biraa uffadhee. Waan namni sii kennee reessa iyyuu jaalannaan bitatte waan ta'eef jaallatanii murteessina. Isuma tokkicha uffata abbaa gadaa. Okay, maal balleessitee akka gaariitti tumamtee beeytaa jedha gaafii saddeetaffaa. Kunillee dhugaa dubbachuuf sobu waan ta'eef takkaadhaan namni maatii kootiin takkaadhaan namni beeku garuu gaaf tokko haati fi abbaan koo wal lolanii jennaan niminaan jette haati tanto. Gaaf tokkitti tan nan kabalame fuula keessa akkas dhaqeetuma nan isin niminaan jette akka isaa wal lolan dhaqeen akka hootiyatti mi'an. Achi maa himteettee gaaf takka na kabaltee san malee guyyuma takkitti sanan kabalame bakka. Kita ganti kaa iya tata iya cuma ini sila. Okay, guyyaan sun maa inni jedhee mastaawoo sharawaan ta'eef guyyicha guyyaan sun guyyaa kam akka ta'e illee dagattu tumamuu kenni beektaa jechaadha miti. Hin dagadhu haati fi abbaan koo wal lolanii deemee hime waan ta'eef hin dagadhu. Okay. Gaafii salgaffaatti si dabarsaa gaafii salgaffaa maal jedha seete farda moo harree yaabbattee si kuffistee beeytiin jedha. Yookaan ammoo irraa kuftee beeyti. Ani horii eegeen guddanne waan ta'eef akkasuma garuu harree gaaf tokko yaabbadhee beeka. Harree gaaf tokko yaabbadhee beeka. Mudannoon qabaayu mucaa wayii horii eegaa jira karasti nuti bishaan barsiisota waraabnee mana barumsatii gaafa dhufnu maatiidhaan asuma waraabnee gallannee karaa bishaanichaa gorree baay'een dadhabe manni barumsaa fagaataa taraa yaabbanna gennee mucaa wajjin deemnuuni irratti ol ba'e dubartii harree yaabbattu harruma argee jedhee mucaan kaasii harkaan rukute naqaanessee irraan kuffisne garuu yaabbadhee beeka gaaf takkitti san. Okay, amma gaafii xumuraa irra geenyee jirra kun gaafii xumuraati jechaadha.
biyya Arabaa miidhaa isiiti moo faayidaa isiitu caalaa? Garuu miidhaa hin qabu hin jedhu miidhaa qaba. Wanti hunduu obsa nama gaafata waan ta'eef immoo obsa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. An fayyadameetis beekaa keessatti wanti inni dhaanamee akkas ta'ee hidhamee miidhamee hin qabu. Garuu iddoon xinnoo hin ulfaata haalli jireenyaa qorumsa jiruuf immoo obsuutu furmaata waan ta'eef yoo obsitee hojjette amma fayyadamta jedheen yaada. Obsa si gaafata barumsa illee hin argatta waan ta'eef fayyaduma jedhee yaada. Okay, yoo obsan garuu carraan namoota walqixa miti. Waanuma ta'eef hundaafuu obsuun baay'ee barbaachisaadha. Obsi bakka hin jirretti biyya Arabaa keessatti akkuma jettee waan hedduu nama mudata. Yaada bareedaa nuuf taasistee gaaffii deebii waliin taasistee haga ammaan tan yeroo kee adda keessatti dhaabattee galatoomi siin jedha yaada qabda. Yaada biraa wanti hin qabu hin jiru gaaffii kan kee natti nambisne gaaffii keetiif guddaa galatoomeet illee keessumaa qotii mana keetti waan affeerteef ulfaadhuun siin jira akkasuma daawwattoota goosha kiyyatoo haga ammaa turtanii waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Haamileen immoo wal jajjabeessuudhaan kallattii dandeessanii wal gargaaraan isiniin jedha. Yuutuuba kanallee jajjabeessaa walii keessan hunduma keessa wal gargaaraan isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Ulfaadhaan isiniin jedha galatoomaa. Galatoomi atillee. Atis maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduu galatoomi siin jedha hedduu si galateeffadha. Shamarran hedduun asirratti kan andaamu barbaadu shamarran hedduun karaa biyyootiin dhufanii hojjechuu ni sodaatu shamarran keenya. YouTube hojjechuu ni jaallatu garuu viidiyoodhaan as baanii ta'anii YouTube hojjechuu baay'ee hin fedhanii. Mee jara kanaaf ergaa dabarsitu yoo qabaatte ergaa gabaabaa tokko dabarsitu. Asirratti dhugaatti yaada bareedaa kaastee namni kennaa adda addaa qaba hundi isaayyuu dandeettii qabu garuu fuula isaanii viidiyoo duuba yookaan kaameraa duuba dhoksanii kan waraabanii namni tokko malkii yoo ta'e kan namaaf kennu waaqayyoodha humtuu si jijjiirus hin danda'u waan ta'eef ofitti amanin jedhaan nama waa nan hojjedha jedhe sanyiin yuutuubiin nan hojjedhettee fabbaatetti kaayyoon kee waa hojjechuudha waan ta'eef haga yoomitti gurraacha gootee hojjettaa yookiin suura namaa fuuldura kan kee gootee hojjettaa ofii keessanii kan baatanii hojjetantu caalaa. Isinilleen guyyaa jalqabaatiif illee yoo sodaattan yaalii godhaan isiniin jedhaa guyyaa lammataa immoo isinuu yoo oduu deebi'aa duubatti jedhanii hin deebitanii hundumti keessanuu jajjabaadhaa illaafinaalleedhaa warri bula namaa keessa dhaabbatanii hojjettan hundumti keessanuu duubatti hin jedhinaa hojii keessaniis abdii qabaadhaan isiniin jedhaa keessa yommuu ofitti amanamummaa qabaadhaa waan hojjetan irratti jecha namaa osoo hin taane ati kaayyoo eegalteef san beekuun isin barbaachisaa jabaadhaa akkan sodaanneen isiniin jedhaa ergaan koo kanuma sodaa waan baay'ee guddoo osoo hin taane nuti of keessatti guddisaa gaafa of fuulduratti baastee ofiinis dura dhokachuu dandeessi waan ta'eef jabaadhaa isiniin jedha ergaan koo kanuma. Okay, ayyeetu show yaada baay'ee bareedaa nuuf dabarsitee hedduu galatoomi siin jedha galatoomi.